naman bakka hedduutti arguun asii arge from Minneapolis, from Iowa, from Chicago, from Michigan, nama hedduu asii arge. Jaarsi kun as taa'ee dhaadatu ture. Nama Amerikaa kutaa, even Canada, what is Brown? I saw Brown from Canada. California irra, what is Darajja Daadhi? Darajja Daadhi tokko hin jira. Gaafan Amerikaa yeroo duraa dhufe. Namni raayidii airport irraa naa kenne as keessa jira. Where is he? He's hiding, you know? Yeah. Believe it or not, he was the first Oromo I saw in America. 20 years ago. And gaafa barbaadde raayidii naa kennaa gaaf kana kamarra nagata ture. We used to be young. And we spent a lot of time. Nama hedduun arge. Actually, this is really unique. It looks like a reunion of my 20 years life in North America. It made me a bit, sentimental. Maalifi nama hedduu bakka tokkotti argu. It also shows the power of Portland. It also shows how our society been transformed. Nami kenna business oriented ta'e beesee qabachuudhaaf, resource qabachuudhaaf, of jabeessuudhaaf tattaafatu isaa agarra. Yeroo baay'ee hoggan deddeemu maaliin jechaa ture? Yoo yaadattan biyya baqaa kana waluma lamaaf jirra. Biyya keenyarra irra caalaan siyaasaan dhiibame, kun hiyyummaan dhiibame, or combination of both dhiibamee dhufe biyya faranjii hogga dhufu. Whether it's North USA, Canada, Europe, yeroo dhufu waa lama, we have only two missions for our people. Tokko barannee barnootaan jabaachuu. Barnoota immoo barnoota bor hojii nuu fidu. Lammaffaa hojjannee maallaqa harka qabachuu. Maaliifi ummata keessaa baane, rooroo keessaa baane, hiyyummaa keessaa baane hin beekna. Kanaaf ummanni Portland hedduun namni Portland galuu isaa maaliif akka galtan, hojiidhaaf akka galtan nan beeka. This makes me really proud. Maaliifi I used to say I only need three things from you. Remember back in the day? Time, money, and talent. Qabsoo kanaaf waan sadii irraa barbaada. Your time, your money, and your skills, and your willingness to give. If you don't have time, if you don't have money, if you don't have knowledge or skills, you can't do much for the Oromo nation. Particularly the last two. Time, biyyatti ni qabna. But the resources, the intellectual resources, the skills, and the financial resources, biyya dhufnu keessatti hojjannee namni keenya hoggaa jabaate, then you are useful to me and you are useful to your family, to your nation, to the country. Kanaaf namni hedduu, particularly young ones, bar dure hoggaa dhufnu, we just see some people. We see a lot of people working very hard. I know warri isin dura jiru, warri tujjaara hedduun as keessa kan jiran nan beekarra. Waluma hubanna beeka. Don't worry, I understand them. We understand each other. We understand each other. Dhugaa hedduu isaanii encourage goonee biyyatti invest godhaa jiranii. We will play the game smartly. And don't be harsh on them. Hedduu isaanii wal quba qabna. We play this nicely. And their support is with us and I support them fully. Isinillee gaafa isin wayyootte ilaali ilmi namaa. Gaafa umriin dabalte. Gaafa maallaqni dabale. Gaafa aangoon dabalte sodaataa deema. Maaliif waan dhabuuf baay'ata. And their money is my money and your money. I want Oromos to get rich. I want Oromos to have power. I want Oromos to have knowledge. That's what I fight for. And when I see Oromos working very hard and succeeding, and while they love me and they love Oromos, and they hide to preserve what they earned through hard work, it makes me proud, Kanaaf, I'm really proud to see you guys. I'm very happy. Hedduun gammada. Portland dhufuu kiyyatti namni hedduun immoo Portland community cimaa ta'a. Community keessan hedduu cimsaa. Church keessan cimsaa. Masgida keessan cimsaa. Nuclear of the family keessan cimsaa. Jabaadhaa. Community biraa fidillee example taatan. By the way, healthcare hojjettanii baay'een keessan asitti. By the way, you know what I saw? Other communities have also started doing this business. Minnesota amma healthcare is expanding. Kanaaf namni keenya hojjetee deemuunsaa hedduu na gammachiisa. Portland is also a community. I have a son here, by the way. His name is Kerro. I don't know where he is. Mucaa Kerro jedhamuun jedha. His mother is here. His grandfather is here. Thank you very much for his grandfather, the family, and also the community for raising him. I have 3 wonderful kids. Bar kaalichi na ajjeesu heddu san ijoollee lama dhale. Qeerroof qabsoo jedhanii.
Nafi, thank you very much. It's very happy. I'm very happy to be here. Kapti laman to kofa say boru oji ante fak galtanan beka. I just want to, since this is a largely business community, politika amma qabnu fi gara fuldura qabnu wajjin wal qabsisee waan lama sadii haasa'uu barbaada. Look, qabsoon bilisummaa is a means to an end. Sirnoota amma dura jiran irratti illee sirna amma jiru irratti illee ka qabsoofnu fi alaabaa mirmirsuu qofaaf miti. Oromiyaan dhaadachuu qofaaf miti. Oromummaan dhaadachuu qofaaf miti. It's a means to an end. What is that end? It is the empowerment of the nation. What's the empowerment? It's material, psychological empowerment. Qabsoo abbaa biyyummaa wanni jennuun waan sadii qabdi beektu. Tokko eenyummaa keenya kan namni cunqursuu ormi cunqursuu deemu san cunqursaa jala baafnee ittiin boonu ittiin kabajamu ittiin of jajuu miti beeka. Akka baala gizee jettee ijoolleen ta'in Finfinnee keessa baxraantu san osoo hin ta'in Oromoon nama kamiyyuu gad osoo hin ta'in nam kamiyyuu illee ol of osoo hin jedhin aadaa eenyummaa seenaa isaatiin boonee jiraachuu. Tokko gaafiin lammataa qabeenya ofiitirratti waan rabbi nuu kenne waan baranne horanne waan hojjanne horanne irratti saamamuun hafee hiyyummaa keessa of baasu. Sadaffaa lamaanuu ka walitti qabee deemuuni mootummaa ofii filanneen kanuu hojjettu kan nurra hojjettu osoo hin taane kan diin nurraa tiisitu kan hojjeeftu osoo hin taane dhaabbachuu jechuudha. This is what we have been fighting for the last 60 years. And that's why we continue to fight. Kanaaf, as a business community, how is this relevant to us? Qabsoon kuni, how is it relevant? America, when you're tarif, you understand the value of property right. Durisi, abboonni keenya warra gurguddaan ni beeytani. Sirna abbaa lafaa irratti waggaa fincilamu, baala irratti waggaa fincilamu, saamicha akka irraa dhaabatuufi. Kitaaba kana keessatti I write about my grandfather. Nama hedduu mataa jabaatu ture. Gibira malee wama jibbuun qabu. Maammootu faayidaniini. Maali abba maaliif gibira jibbitaa jennaan lafa kanaa kenne rabbi abboof akaakoo irra dhaale. Humna tiyya natu qotatee facaase. Kan itti roobsu rabbi mangistii maaltu galcheedha. It's fundamental to our question. Mootummaan security provider sii godhe, social service provider sii godhe, karaa sii baase, insuraansii sii kennan gibira sirraa fuudhe gaarii rakkoon qabu. But mootummaan duri Haayile Sillaasee tunis ta'ammallee ijoolleen isaan duraa dhufte tunis without providing anything they tax. Biyyi kun British irraa maal adda baate? It is the slogan. No taxation without representation. Miti. Kanaaf qabsoon gaaf duraa Haayile Sillaasee irra goone ammallee itti deemaa jirra jechuudha. Qabsoo sirna abbaa lafaa ofirraa kaafne har'a immoo warrummaan nu keessaa ba'e gibira IMF'if jecha ummata keenya irraa guuran qabsoon karaa haalaan itti fufaa jira. Particularly wanni amma Itoophiyaa keessa godhamaa jiru keessattuu muurnamtuu yan gorra baafne wanni godhamaa jiru isa to some extent it's a reversal of the gains we have made. Duri bara Haayile Sillaasee sirna abbaa lafaa irboof sisoo ofirraa kaasuuf qabsoo. Bara wayyaanee master plan lafa keenya naannoo Finfinnee fudhachuudhaaf godhame irra qabsoo. Har'a immoo jarri ammaa maal godhan tokko gibira parsantii 300 haga 1,000 dabalan. Lammaffaa keessattuu amma bakka laftii midhaan baaftu qamadii garbuun ba'u irratti ummanni haga parsantii 70 akka gatii cabaan gurguru godhan. Look, xaa'oon bar darbe birri 4,000 ture. Baran 8,000 hanga 10,000 itti gurguraa jiran. But gatii qamadii immoo 5,000 gaditti irraa gadi muranii jechuudha. While the government had the right to increase the price of fertilizer and mirtizarii hoggaa dabalu, qonnaan bulaan immoo gatii gadi cabaan akka gurguramu dirqama jechuudha. Kanaaf qabsoon teenya waan gara fuulduraa tarkaanfanne hedduu qabna. Bakka irraa kaan hin jirru. Garuu immoo sirnichi ammallee deebi'ee nama keenya saamu. You know what's quite interesting wanni biyya sanitti ta'u saamichi kuni irra caalatti Oromiyaa irratti godhama. Amma qamadii kootaan namarraa fuudhuun kun bakka biraa caalaa Oromiyaa irra godhama. Who is from Maqii area? Naannoo Awaash kanarraa namni dhuftan. Anybody from Maqii area? Naannoo sana amma wanni irra caalaa facaafamu maali?
shunkurtiidha, dinnicha, waan akkanaati. Kuduraa fuduraa jechuudha. Hektaara tokkorraa ka argattu qamadii facaaftee wal qixaa miti. Masnoon gaaza itti baaftee ni goota. Gaazni immoo hagam akka dabale. Per liter I think it's like more than 100 birr now. Still nama maal godhanii masnoo sanii qamadii akka facaasu godhanii jechuudha. Kanaaf qabsoon amma godhaa jirru kun it is a continuation of what we started. Rakkoolee haaraa dhufaa jirtu irra aanuudhaaf jechuudha. Particularly as a business group wanni asin gorsu maali? Asitti hedduu hojjettanii beesii argachaa jirtan. I know there is the promise and urge of investing back home. It's a good idea. Garuu investii godhuu dura biyya sanitti what is the return on investment? What the guarantee ka jedhu sirriitti ilaalaa deema. Isin gorfadha. 5 years ago, warri dhuftan I think Tashite, I don't know, Petros was there I think. Namni amma tokko dhufanii turan nam 50 akkas ka ta'an. I pleaded with many of them. Political environment isa garam akka deemu waan mul'achaa tureef. Don't sell your house. Don't leave your job. Don't cash your 401k jedhe. Let's wait. Many of them waited. Some of them took the risk. I'm not sure how many people actually recovered their investment. We are not there yet. Ayyoo teetii mana jaari. Obbolaa keetii suuqii xixiqqoo tokko jaari. But do not invest too much. This is not because I oppose the government. But the way the government is going right now, civil war hammeessaa ka deemu, insecurity hammeessaa ka deemu, bakka insecurity hin jirutti dinagdeen hin guddatu. I rather have you save your money here. Build capital. Wait for a moment when security is restored, when the risk is minimized. Kanaafi, I know warri hedduun invest gootan, Rabbis na gargaaru, we will try our best to restore peace, to restore security to the country. We will do it. We'll do our best. But for now, be careful. Do investing godina. Minimal. Warri mo investing godhu barbaadan, spend some time. I suggest you make 3 trips. Jalqaba dhaqaatii biyyuma sanuu laalaa xiqqoosi. Get used to acclimative godha. Kilimanjaro bahee ture a year ago, 2 years ago. Advice si kennan acclimate ol godhuu qabda. Gaara baatee deebitee gaara hundi naannoo kanaa fi Vancouver bahuu tureen. Gaara of barsiisuudhaaf. San booda Mount Kenya yaalee san booda so businesses hoggaa biyya galtan system biyya sanii baradha. Don't rush into it. Just because you made money here, don't rush into it. Take time. Take time. Learn. Maalifi the country is filled with crooks. Ijoolleen biyya bulchitu, they are crooks. They are thieves sitti hima. And hanna aadaa biyyaa godhaa jiran. Kanaaf, because I know how, warreen isin duraa Jibuutiin gootanii, Soomaaliyaan bootanii biyya meeqan dhuftan. Ijoolleen harreen umriitiyyaa immoo Liibiyaan gootanii caccabsitanii, Keeniyaan gootanii dhuftan. San booda I know how you started from $7 a day, an hour. Parking hojjechuurraa kaatanii hagam takka. I know what it took for you to build some capital. So be careful. Don't throw it away. Be careful. Those of you who have made enough capital, don't invest all of it. Look, be careful because waggoonni as deeman kuni xiqqoo ulfaataa ta'a jechuudha. However, politikaa keenya sirreessaa deemna. I'm optimistic. I'm cautiously optimistic. Sirreessaa deemna because we have no other option. Warri amma jiru kuni haga wayyaanee hin ciman. Ufiifuu itti dhiifnan ni kufan. They are not strategic in their thinking. Jarri sun hedduu cimaa ture beeki. Irruma gara gallee firraa kaafne malee they are not easy people. We will correct. Correcting kana gochuun maal gaafata tokko akkaataa sirni kun itti sirni fiinuu ni kufa hedduu nama yaachisu. Akkaataan itti kufu maqaa keenya waan jiruuf maqaa keenya fi abdii keenya qabatee akka hin kufne of eeggannoodhaan lafaan ga'uu qabna. We will work on that. The most important san booda garuu haalli nageenyaa kun akkan hammaannetti sirni abbaa irree biraa akkan uumamnetti fardiin illee akkan duunetti
kanarraa isa akkan gorreetti ittiin deemuu barbaachisa. Sun human capital uummata kanaa fi natural capital uummata kanaa natural resources jiru walitti combine godhanii hojjechuudha gaafata. Kanarratti we are working baay'ee isinirraa kan eeynu pay attention to what's happening. Careful ta'a. Jidduu keessanitti you are busy naannoo biraallee rakkoon qabdanii tokkummaa keessan jaalala keessan wal kabajaa keessan wal liitumsa individually hojjedhaa jabaadhaa naamusa qabaadhaa faamilii keessan cimsaa collectively guddadhaa saba biraatiin immoo wal danda'a. Oromoon amma itti gaafatamummaa Oromiyaa fi Oromoo qofa osoo hin ta'in kan Itoophiyaaf kan saboota sanii qaba. I know this is a bit of counterintuitive for many people. Even karaan sabboonummaa irra deemaa dhufne. Garuu we have to move from resistance politics where the state was an alien to legitimizing the system. Kanaafi keessattuu saboota wajjin jirtan wajjin obsa dhagaa gamaa gamanaa darbamu arraba gamaa gamanaa dheeratu jecha waan saboota biraatiin addanuuf geessurraa of eeggachuu gaafata jechuudha. Kanaaf keessattuu biyya alaa kana keessatti yeroo hunda akkana isiniin jedhutti dur maallee isiniin jedha waan hamilee uummata keenyaa tuqu waan uummata keenya qoqqoodurraa uftii isaan jechaa ture. Amma immoo uummata keenya uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in waan saboota biraa adda fageessu waan saboota biraa naasisu waan saboota biraa rifachiisu irraa of eeguu gaafata. Guddatanii mul'achuu gaafata. Obsa gaafata. Tumsa gaafata jechuudha. Kanaaf jabaanneetti hojjannaa hopefully you will see some changes. It will come. It will be costly. Garuu qabsoon amma goonu kun qabma duraas irraa adda. Qabsoon amma dura goonu qabsoo humna alaa irratti warra biraa irratti goonu murna bakka biraatti irraa dhufe irratti goonu ture. Qabsoon amma goonu qabsoo jallaa keenya irratti goonu qabsoo keessoti. Kanaaf you will see some uncomfortable things. You will see some debate with our own brothers and cousins. Kanaaf reeffa anaas torba moo sagal garagalcha. Gara gaggalchaa waddaatuma sirreessaa deemna garii baay'ee isaan sirreessina. Ka jallate immoo ibidda keessaa fuudha deemna. We will be very strategic, we will be very surgical. Healthcare keessa hojjettanii kaansarii garii sarjariin keessaa baasan. Garii keemoteraappiin keessaa baasan. Kaan immoo traditional medicine way itti kennaniif. So we'll do our politics that. We have to be very careful. Akka duritti akkan cabsu yoo barbaaddani wal cabsuu taate. So we'll play very carefully. We'll play it safely and selectively itti deemna. Kanuma saalee waan deemeef carraa isinii kennee amma tokko mari'annee addaan baana galatooma. Ayyee gaafii fi yaada yoo qabaattan sa'aanillee hedduu deemtee jirti haga danda'ameen gabaabsaati. Just come down here. Tokko sarara sanirraa tokko dubartii.